Ita fiilmicha gidduu rigaa rigata gidduu kan jiru miidhama. Dhugaadha. Ani seenaa Oromoo naannoo kanaa keessatti fiilmii yeroo jalqabaa kan hojjetamedha. Fiilmiin hojjetame kun immoo dhugaa bareedaadha. Keessumaayyuu haalli dalagaa isaan itti dalaganii taatonni haala isaan ittiin taphatanis akkasumas wantoota barbaachisaa ta'e bifa barbaachisaa ta'e dabarsuu irratti fiilmii baay'ee bareedaadha jedheen kan ilaalee ba'eera. Fiilmiin kun akkaataa amma Dambidolloo keessatti hojjetame taatota muuxannoo hin qabneen akkaataa hojjetameen baay'ee natti toleera. Fiilmii warroota hojjetan editoroota barreessitoota baay'ee muuxannoo qaban kan hojjetan caala baay'ee fiilmiin gammachiisedha. Fiilmiin akkanaa tasumayyuu hojjetama jedhee yaadeen beeku magaalaa kana keessa taa'amee jechuudha. Kanaaf fiilmichi baay'ee na gammachiise. Fiilmii miidhamaa ibsuudhaaf baay'ee sammuu koo baay'ee namatti waan jiruuf daawwannaa sana irratti miira addaa waan nutti dhagahamaa tureef amma kanaa jedhamee ibsuun haa ulfaatu iyyuu malee fiilmii miidhamaa ibsuudhaaf fiilmii baay'ee adda ta'ee fi miira namaa gad malee humnaa ol hawwataa, gaddisiisaa, boonsisaa, kofalchiisaa fiilmii hojjetamedha. Kanaafuu baay'ee na ajaa'ibsiifadha fiilmii kana akka fiilmii afaan Oromoo tokkotti. Ani fiilmii miidhama jedhu kana jechuudha. Fiilmiin hamma ammatti ilaalaa ture keessatti takka hamma kanaan natti tole argees hin beeku. Fiilmii Oromoo hamma amma hojjetaman keessaa fiilmii miidhama baay'ee kan namatti toludha. Akka hanqinaatti illee wanti hin kaasuuf kan hin jiran ta'uu isaa keessumaa magaalaa Dambidolloo keessatti magaalaa hamma kana fagaattee handhuura Oromiyaa irraa hamma kana fagaattee jirtu irraa hamma kana fagaattee amma kana hojjetamu ishee baay'ee natti tole. Amanus amanuu baattus yeroo fiilmii kana jalqabne qarshii 10 qofaan kan borsaa'u keessa ture. Amanuu dhiisuu dandeessa. Garuu kun dhugaadha. Uqubii fi liqii waggaa dheeraa liqeeffachuudhaan mallaqa muraasa walitti qaban. Fiilmii kana keessatti bu'aa bahii hedduutu ture. Haa ta'u malee fiilmii miidhamaa gaafa ibsu waan hin jirre keessatti wanti jiru uumame jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas magaalaa Dambidolloo keessatti fiilmii hojjechuu miti suuraa bareedaa ka'uun illee hin ulfaata. Maaliif haala magaalaan Dambidolloo magaalaa guddittii Oromiyaa irraa fageenya isheen qabduun wantoonni fiilmii ittiin hojjetanii haalli isaa mijataa miti jechuudha. Haala mijanne keessatti wanti kun gaafa hojjetamu an ibsuudhaaf jechoota dhaba. Sababni isaas hojii bareedaan kun hojii miidhagaan kun haala kanaan qindaa'ee sirna eebbaa ga'uunsaa waan baay'ee ajaa'ibsiifadhu keessaa isa tokkodha jechuudha. Aadaa fi safuun uummata keenya baay'ee keessatti kan mul'ate dagaagee jirudha. Innis miidhamni dhaloota ammaa kana maaltu akka miidhaa jiru jaalalamuu jiru. Dhugaadha moo soba? Ko'ummaa moo tokkummaa? Of ta'uu moo walganuu? Eebuuf hawwii dhaloota kanaa kan of keessatti qabatee jiru waan ta'eef deebii kanas immoo qabatee dhiyaatee jira jedhee itti amanee dhugaa ba'uu nan danda'a. Fiilmii miidhamaa yeroo jalqabaatiif magaalaa keenya keessatti akkaataa kanaan hojjetamuunsaa sadarkaa kanarra ga'uunsaa ana qofa osoo hin taane uummata magaalaa Dambidolloo godina kana jala jiranii hedduu boonseera gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera isaatii ta'ee fi miidhamaa fi fiilmii miidhama jedhu kanaaf iddoo olaanaan qaba jechuudha. Carraaqqii guddaadhaan hojjetamee eebbaaf kan ga'edha. Guyyaa eebbaa kana ga'u kootiin gammachuu hin safaramne gammachuu daangaa hin qabnetu natti dhaga'ama. Taatota fiilmii kana irratti hirmaataniif qarshiin tokko hin kaffalan. Wantoota hedduu deeggarsaa fi humna keenyaan kan nuti hojjennu. Raajii fakkaachuu danda'a. Namooti tokko wantoonni fiilmii kana hojjenne galmaan ga'u geenyu isaaniitti fakkaanne turre. Namoonni nutti qoosan tokko turaniiru. Sanarraa ka'ees yeroo waraabbii fiilmii kana iddoo adda addaa deemnuttis manumatti fiilmii kana waraabnu irratti illee namoonni amantaan irraa qabaachaa ture jechaadha. Namoonni deeggarsa nu gochaa turanis turaniiru. Namoonni deeggarsa nu hin goone tokkos turaniiru. Namoonni akka shakkiitti dhuguma kan hojjetanii bakka hin ga'u jireenya yaala jiranis jiru jechuudha. Walumaa gala fiilmii miidhamaa gaafa ibsu fiilmii dhiphina guddaa keessa ba'e bu'aa bahii guddaa keessa ba'e ofii sadarkaa kanarratti guddatee miira namaa hawwachuu danda'e
miira namaa hawwachuurra darbee namoonni fiilmii kana daawwatanii gadi ba'anii yaadota adda addaa laachuu irratti illee dhugaadha baay'ee kan nama gammachiisudha jechuudha. Miidhamni hojii guyyaa keessatti hojjennu keessattis kan nu mudataa ooludha eenyuun iyyuu kan mudachaa ooludha. Miidhamni baay'ee kan nama barsiise iddoo namni jiru kan nama hubachiisu akkasumas ergaa gurguddaa kan dabarsu jedheen fudhadha. Akka hojii artii tokkootti miidhamni baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Maaliifin barnoonni inni uummata kanaaf kennuu danda'u wanti ijoon laalamuu qabu isaa haalli immoo inni ibsuu danda'u wanta qabatamaa kana ibsuu danda'u wanta uummata kana keessa jiru ibsuu danda'uun wal bira qabnee olaalle baay'ee wanta hafe jedhamu kan hin qabnee fi baay'ee fiilmii nama hawwachuu danda'u ta'eeti kanan yaadu'an. Anaaf wanti baay'ee ulfaataa ture otoo bajeta tokko hin qabaatiin bajeta duwwaadhaan muuxannoo tokko malee dargaggoota muuxannoo hin qabne shaakalsiistee gara hojii kanaatti fiddee isumaayyuu barreessaa akkasumas daayirektara taatee piroodiisaras taatee hojii kana qindeessuun baay'ee waan ulfaataa ture. Otoo deeggarsa hin qabaatiin meeshaa fiilmii hojjechuuf barbaachisu tokko illee otoo harkaa hin qabaatiin uummata hubannoonsaa dhimma artii irratti baay'inaan hin jabaanne gidduutti hojii kana galmaan hin ga'a jettee ka'uun kee gaara guddaa baachuudhaaf dugda kee mijeessuudha. Miidhamni karaa baay'ee ibsamuudha kan inni danda'u jechuudha. Aartii safuu, duudhaa, aadaa fi seenaa uummata Oromoo ibsuu keessatti illee diraamaa miidhamni kun illee hojjetamuun isaa baay'ee kan nama gammachiisu ta'uu isaati. Qabsoo meeqa keessa darbamee yeroo eebba isaatiif ga'ee uummata Oromoo duratti agarsiifamullee kan baay'ee nama gammachiisuu fi nama hawwatu ta'uu isaadha. Akkasitti ni ilaala. Bakka guddinuma afaan sana yaadanii walitti gurmaa'anii dhufanii hojjetanii sadarkaa kanarra gahan jechuudha. Isa kanaaf fiilmii miidhafan irratti yeroo jammaramu irratti namootni baay'een wajjin illee hojii kana keessa seenanii erga gara waraabbiitti galanii boodallee kan dhuguma wanti kun galma ga'a jedhanii namoonni dhiisanii ba'an jiru. Kanaan dhumaallee dandamachuudhaan maal jechuudhaan fiilmiin kun asirra ga'e isaa fiilmii rakkoo guddaa keessa gahee dhufe sadarkaa kanarra ga'e jedhee ibsa. Ba'aa tokko yoon baachuudhaaf ka'ee miidhama tokko miidhameetini sana booddee miidhama sana booda ba'aa sana yeroon buufadhu bu'aan achi keessatti an buuse sun galma ni ga'a jedheetan tilmaamachaa kooti. Miidhamni immoo waan baay'ee of keessaa qaba. Rakkoo bu'aa baay'ee qaba. Dadhabbii baay'ee qaba. Gatii baay'ee nama baasisa. Waan humna kee ol yeroo baattu hin miidhamta. Kanaaf anaaf dhugaamatti miidhamni miidhamana jechuun hin danda'amu. Kan na guutee fi kan inni itti gammadee gara fuulduraatti illee dhimma kanarratti barreessaa fiilmii kanarraa waan guddaan akka eegamu kan irratti calaqqisiifamedha. Fiilmii gaariif fiilmii bareedaa ilaalamuu qabu jedhanii fudhadha. Yeroo achi keessatti bu'aa ba'ii gocha ta'u sana keessatti miirri daawwataa maal fakkaata? Yeroo inni tokko miidhamu isa deeggaru sana utuu bira jiraateeti akka dha'utti akka kanaatti yeroo isaan fudhatanii boo'aa gammadaa akka kanaatti yeroo isaan dabarsan ofiikos waan akkasii. Ani baay'ee natti tole fiilmiin kun baay'ee na gammachiise yeroo jalqabamu waan akkasii na qunname akka godina kanaatti godina Qeellam Wallaggaatti magaalaa Dambidollootti qophaa'ee dhiyaachuun isaa waan jajjabeeffamuu qabudha. Aartii Oromoofis gahee guddaa taphatee yaada akka kootti baay'ee kan namatti toludha baay'ee kan nama hawwatu yaada akka kootti baay'ee na gammachiisee jira. Wanta hawaasa keenya keessatti jiru faana waan wal qabatuuf jechuudha. Wanti namni suspense ta'ee yeroo ilaaluun argee anis fiilmichi jalqabee amma xumurratti jechuudha. Yeroo baay'ee ta'u sana daqiiqaa muraasa waan ta'e natti fakkaata. Fiilmicha keessan ture ani jechuun dandeessa.
baay'ee namatti tola. Baay'ee keessa nama dubbisee hojjetame waan ta'eef baay'ee namatti tola. Daawwattoonnis ta'anis jechuudha onnee guutuun kan ilaallee fi fiilmichi baay'ee kan ofitti nama hawwatudha. Walumaa galatti fiilmicha ibsuudhaaf jechi na hanqata. Baay'ee miira addaa keessa galaniiti. Keessumaayyuu takka lapheen isaanii ol jedha deebi'ee immoo hin bu'a. Akkasumas immoo maal ta'a kan jedhu miira keessa galanii hamilee guddaadhaan kan isaan daawwachaa turan. Dhugaa dubbachuudhaaf miira daawwattootaa ibsuuf uummati magaalaa Dambidolloo galma guutee illee irra darbee dhaabbachuudhaan hamilee gaariidhaan teessuma isaa ganuudhaan lafaa ol kee harka walitti rukutuudhaan jaalalaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf sirna eebbaa kana gaafan ilaalu jechuudha. Hawaasni akkaataa inni itti miirri hawaasaa baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Iddoo nama gaddisiisu jira, iddoon nama gammachiisu jira, iddoon nama kofalchiisu jira, iddoon barumsa qabu jira. Sana keessatti miirri hawaasaa yeroo inni itti iddoo teessumarraa achi ol ka'u akkasumas miira gammachuu isaati akka itti ibsu dhabu jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kan inni waggaa baay'eetti dhamaani fiilmii kana irratti uummata amma kana yaa jedhee yaadne hedduu yaa'e. Fiilmichi immoo fiilmii bareedaa akka ta'e immoo koomeentii adda addaa dhagaan jira. Hedduu nama baay'ee inni eege itti gammadeera fiilmii kana irratti. Uummatni inni kaan himimmaan isaa harcaasee kaan immoo yerootti lafaa ol ka'ee ililchaa gammachuu addaatiin miira isaa ibsaa ture. Anis akkaataa ittiin dhaga'amu akka yaaduun olitti jecha ittiin isin deebisuun qabu kun gammachuu guddaatu daawwattoota irratti mul'ataa ture. Miira daawwattoota yommuu ilaalu wanti baay'ee lapheessi cabsu yoo jiraate uummata ati kottaati na eebbisaa jettee waamte gaafa inni si abaaree galudha. Nuyi garuu abaarsarraa baraaramne irraa uummanni nu eebbisuu dhufe dhugaamatti nu eebbisiitu gale jedhee kan fudha. Amma fiilmiin kun agarsiisa dhumutti namooti tokko illee taa'umsa isaanii irraa tuun bahee miira gammachiisaa ta'een miira hawwataa ta'een amma dhumaatti daawwatanii xumuraniiru. Yeroo fiilmiin sun illee xumuramutti gammachuu isaanii baay'ee ibsanii jechaadha. Eebba fiilmii miidhamaa kanarratti namoonni baay'een namoonni hin eegamne ol kan argamanidha. Yeroo kanatti immoo miirri isaanii baay'ee kan namatti toludha. Haalli isaan fiilmicha yookiin immoo taatee wajjin kufanii ka'an baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi fuulduratti illee haamilee kan hojii aartii keessatti haamilee guddaa ta'uu kan danda'u. Uummanni kun miirri isaan agarsiisaa turan jechuudha. Kana qofa osoo hin taane hojjettoota fiilmii kana taateewwan fiilmii kana baay'ee bifa ho'aa fi bifa cimina qabuun jajjabeessaa turan. Kana booddee illee hojiiwwan haarawaa uummata kana barsiisuu danda'u, hojii aartii jajjabeessuu danda'u akka hojjechuu danda'an kan jajjabeessaa turan ta'uu isaati kana nu hubadhe. Hirmaattoti hamma oltu irratti argame waan ta'eef abbootiin jiraattonni magaalaa barattoonni hamma daa'imman xixinnootti humnaa ol baay'atanii waan argamaniif inni kun addan taasisa. Akkasumas iddoo nama gaddisiisutti imimmaa coccobsuudhaan lafa nama gammachiisutti immoo ol kaanii utaaluudhaan gammachuu isaanii mul'isuudhaan baay'ee bifa adda ta'een ajaa'ibsiifannoo guddaadhaan uummati kun waan fudhateef miira dhaggeeffattootaa yookaan daawwattootaa kana ibsuun baay'ee natti cimaa keessa kootiin ibsuun yaada garuu adda biqoon hin dandeenye. Daawwattoonni jalqabaa hanga xumuraatti miixuu guddaa keessa ture. Giddu gidduutti illee namoonni miixuu isaanii imimmaan of kolan jiru. Kanaaf waan biraasin jechuu danda'u uummata Dambidollootiin miidhamni jaallatameera. Isa kaaniin immoo magaalota Oromiyaa kanneen biroo deemnee yeroo agarsiisnu deebii uummataa kanuma wajjin ilaallata. Gama aadaatiin, gama jaalalaatiin, gama dinagdeetiin, gama sabbuutiin, gama ulfinaatiin kana qofa osoo hin taane akkan dubbadheen olitti miidhamni gahee hedduu taphatu ta'ee argama akkan yaadutti. Fiilmiin miidhamaa
aartii yookaan afaan akkasumas jiruuf jireenya hawaasa uummata Oromoo guddisuu keessatti gahee guddaa qaba. Sababiin isaas haalli iskiriiptii isaas taanaan haalli taatonni ittiin hojjetanis taanaan guddina afaan Oromoo keessatti gahee olaanaa qaba. Sababiin isaas haala loqoda yookaan afaan Oromootiin qindaa'e jechuun fiilmii miidhamaa keessatti ibsamanii jiranis afaan Oromoo kan guddisuudha. Achi keessattis taatonni fiilmii kana keessatti hojjetan muuxannoo yookaan muuxannoo fiilmii hojjechuu haa dhaban iyyuu malee akkaataan ta'ee gahee isaaniif kennameen hojjetan haala nama ajaa'ibudha. Kana keessatti taatonni as keessa jiran illee guddina aartii uummata Oromoo boriitiif jechuudha egereetii fi gahee guddaa kan taphatan hojii garaagaraa keessatti illee kan hirmaatanii hojii aartii afaan Oromoo seenaa fi duudhaa uummata Oromoo guddisan fiilmii miidhamaa kana keessatti tokko jedhanii kan eegalanii gara fuulduraatti ciminaa fi jabina qabaniin aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti qooda olaanaa qabu jedheen abdaddaa. Fiilmii miidhamaa kuni namoota kaleessatu hojjechuu danda'anii garuu waan sana keessa galuu dhiisuudhaan dandeettii kana baatanii ta'anii alatti baasee kan mul'ise jechaadha. Kanaaf namoota dargaggooti meeqallee kana booda in hojjennaa jechuudhaan afaan isaanii guddisuudhaaf afaan Oromoo guddisuudhaaf illee kaka'umsa guddaa keessatti kan uume. Dargaggoonni godina keenya keessa jiru jaalala aartiif qaburraa kan ka'e namoonni hedduun dhufaniiti kan isaan daawwatanii kanarraas barumsa hedduudha kan isaan argatanii jechuudha. Dargaggoota magaalaa keenya keessa jiran kanallee waa'ee aartii uummata Oromoo barsiisuu akka danda'ullee kan inni hubachuu danda'e akkasumas egaa dargaggoonni tokko tokko kanneen kaasanillee kan ta'uu isaati jechuudha. Dhugaa hawaasa kana keessa jiru ifa godhee akka hawaasi kun keessatti of ilaalu waan godhee argamee fi fiilmii miidhama kanaa fi akkaataan inni itti ibsu daawwitiidha. Daawwitii uummata Oromooti. Fiilmiin miidhame jedhu kuni warra kaan irraa adda kan taasisu dhugaa qabatamaa nama hundumaa bira kan jiru baasee mul'isuudhaati. Ijoolleen Oromoo aartii guddaan keessa isaanii akka jiru ibseera. Afaan Oromoon guddisaa jedhanii yaada. Fiilmiiwwan afaan Oromoo akkuma beekamu baay'een hin jiru. Fiilmiin kunis baay'ee aartii Oromoo keessa jiru jechuudha. Calaqqisiisuu danda'a. Fiilmiin kun adda kan natti ta'e fiilmii baay'ee gas gootee xumuruu hin dandeessa. ግን karaan itti eegeen miti kan xumurame fiilmichi. Bakka baay'ee suspensi na godhe. Kanaaf wanta adda isaa taasisu jira. Namni gas godhee xumuruu hin danda'u. Barreessaas baay'ee dinqisiifadha jechuudha. Fiilmiin miidhamaa aartii Oromoo guddisuu keessatti fiilmota warreen kaan jiran keessaa tarkaanfii baay'ee kan dabaledha gara fuulduraatti. Maaliif keessumaa aartiin Oromoo karaa gama fiilmiidhaan baay'ee gad bu'aadha. Baay'ee hojjetamaan turre ilaalcha hawaasni fiilmii irratti qabu fashaleesseera jechuun hin danda'ama fiilmiin miidhamaa. Keessumaa akka guutuu Oromiyaattis yoo fudhanne darbees immoo keessumaa Dambidollootti ilaalchi fiilmii qabu yoo hojjeta warra amma fiilmii kana hojjetanitti hojjeta jedhee yaadu. Maaliif fiilmii yeroo baay'ee kan ilaalu namni faranjoota warra alaa namoota kaapitaala guddaa qaban namoota dandeettii addaa qaban bakka nama fiilmii hojjetuun akka nama addaatti ilaala. Garuu har'a hawaasni ijoollee isaa keessaa aan akka kotti hiriyoota tokko keessaa ijoollee wajjin baradhu ijoollee wajjin guddadhee fiilmii kana hojjechuun isaanii ilaalcha uummanni duraan qabu fiilmii irratti fashalaa'eera. Bakka walumaa galatti fiilmiin afaan Oromootiin hojjetamuu akka danda'u ganaas tarkaanfii guddaa gara fuulduraatti galma yaadame ga'uu akka danda'u kana irraa hubadhe fiilmii miidhamaa irraa akka nama tokkotti. Kuni fiilmiin miidhame jedhu kuni naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa magaalaa Dambidolloo keessatti kan kana dura hojjetame faana gaafa madaalamu baay'ee kan wal gatudha jechuudha. Keessumaa ijoolleen Oromoo magaalaa kana keessatti kan hojjetanii otoo ammallee osoo hojjetanii baay'ee kan kana caalu hojjechuu kan danda'an ta'uu isaatii fi akkasumas immoo fiilmii kana dura hojjetame irra baay'ee kan caaludha jechuudha. Ammallee dabalanii osoo hojjetanii baay'ee natti tola. Dhugaadha. Aartiin Oromoo gara baay'eetti kan guddataa deemudha. Yaadanii keessumaayyuu qopheessitoonni fiilmii miidhamaa kuni kana yaadanii qopheessuun isaanii yoo xiqqaatee fiilmii afaan Oromoo keessumaayyuu naannoo Dambidollootti dhugaadha kakaatota namoota baay'eedhaaf kaka'umsa wayii uuma.
Miidhamni aartii uummata Oromoo keessatti ga'ee guddaa qabaata. Aartiis gara fuulduraatti hin tarkaanfachiisa jedhee yaada. Miidhamni dargaggoota bor aartii uummata Oromoo fuudhanii deemuu danda'an Oromiyaaf gumaacheera. Dargaggoonni kun aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti hojii bal'aa hojjechuu danda'u amantaa jedhuun qaba. Kan biraan fiilmii kanarratti afaan Oromootu dubbatama. Jireenya Oromoo mul'isa. Duudhaa aadaa uummata Oromoos hamma ta'e mul'isuuf yaaliin godhamee jira. Kanaaf maalummaa keenya irratti cooba ta'uu waanta danda'udha jedheetan fudhadha. Baay'ee natti toleera fiilmii kana irratti hirmaachuun koo. Ani waan tokko kaa'ee darbeera jechuudha. Fiilmii kana keessatti ilmaan Oromootiif yookiin immoo uummata Oromootiif ani fiilmii sana irratti gahee guddaa tokko gumaacheera jedhee nan ibsa. Kana irratti hirmaachuu kootiif immoo baay'een gammada. Anaaf akka qarsiitti ilaala fiilmii sana jechuudha. Tokko gammachuu hamma nan jedhametu natti dhaga'ama. Aartii Oromoo guddisuudhaaf ga'ee ani taphachuu qabuudhas ba'uu qabuudhas gammachuu hamma nan jedhametu natti dhaga'ama. Baay'ee na gammachiisa. Fiilmii miidhama jedhu kana ta'ee argamuudhaaf aadaaf aartii keenya ol reef biqilaa jiru kana irratti gahee akka dargaggoo tokkotti akka lammii tokkotti ba'uu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Isa kanaaf karaan beekamini aniti aartistii ta'ee jira jechaadha. Isa kanaaf gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Hojii kana irratti hirmaachuu kootiif akkuma jedhame yeroo jalqabaatti rigaan eebichaa yeroo cabsatanii ilkaan ofii ittiin sooffatanii inadhaa jedhu baay'ee akkuma rigaan eebichaa sun jalqabatti dhooftu gara xumuraarratti mi'aa dhufteedha rigaan eebichaa sun jechaadha. Hojii kana irratti hirmaachuu kootiin baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Gammachuu humnaa olii keessa kootti gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Ibsuunsaa baay'een harkisa. Fiilmii kana irratti galateeffachuu barbaadu barreessaa fi daayirekteeraa fiilmii kana Erkoo Hundee baay'een galateeffachuu barbaada. Dambi Doolloo keessa taa'ee yaada kana uumee nu sassaabee darajaa kana waggaa 3 kan hojjenne fiilmii kana irratti isan galateeffachuu barbaada. Lammaffaa irratti immoo namoota fiilmii kana irratti taatota hunda isaanii galateeffachuu barbaada. Nadhabee aduu irratti hin jedhini walii wajjin jaalala tokkoon fiilmii sana nu wajjin hojjetan isaanis galateeffachuu barbaada. Uummata magaalaa Dambi Doolloo hundumaa warra nu deeggaran wajjin galateeffachuu barbaada. Wantumaa ta'e akka abbaa ta'e namootni gara aartii kanaatti dhufan amaloota adda addaa qabu. Amaloota sana hundumaa danda'e kan haaruu jira, kan obsa qabu jira, kan waraabamee erga walakkaa fagee booda kan dhiisee deemu jira. Kan hundumaa obsaan raawwachuudhaan, obsaan eeguudhaan, namoota keessaa ba'an obsaan bakka buusuudhaan maal jechuudhaan hundumaa ta'uudhaan hojjetee fiilmii kana fakkaatu. Nuunis nama aartii nu godhe sadarkaa kanarraa kan nu ga'e obboleessi kee Erkoo Hundee baay'een galateeffadha jechaadha. Namoota dhimma aartii kanaaf yeroo waraabbiidhaaf mana isaanii danuu nu kabajuudhaan namoonni tokko illee amantaa nurraa hin qabaanne namoonni tokko immoo dhimma aartii kanaatiif mana isaanii illee nu gadhiisan meeshaa nu barbaannu hundumaa nuuf iyyamanii akka ammoo waraabbii waraabbanne yeroo nuti illee mana nu gadhiisanii namoota akkasitti nu gargaaran dhugaadha. Jarri mataan isaanii maanni aartii ta'anii afaan Oromoo guddisuudhaaf jirullee aarsaa guddaa kaffalaniiru jechuudha. Waan namoota akkasii kana baay'ee galateeffachuun barbaada jechaadha. Egaa diraamaa kana keessatti namoonni galateeffachuu barbaadu. Duraan dursa namoota diraamaa miidhama kana keessatti hirmaatanidha. Kana malees egaa barreessaa fi daayirekteera diraamaa kanaa akkasumas itti aanaa daayirekteera diraamaa kanaallee gamanumaan galateeffachuun barbaada. Kana malees uummatni Oromoo
diraamaa kana daawwatee akka diraamaan miidhamaa kun akka addunyaatti illee akka beekamuuf gahee isaa gochuu akkasumas irratti argamee illee haamilee garaagaraa nuu kennuudhaan kan nu jajjabeesse baay'een galateeffadha. Barreessaa fiilmii kanaa baay'een galateeffadhaani. Akkasumas taatota as keessatti yeroo isaanii gubanii yeroo isaanii aarsaa godhanii aduudhaan aduu osoo hin jedhinii yeroo keenya gubate osoo hin jedhinii yeroo isaaniitti kennanii fiilmii kana akka inni fiilmii kana ta'ee argamu kan taasisanii hedduun galateeffadha. Itti dabaluudhaan immoo magaalaa keenyas magaalaa Dambidolloo namoota fiilmiin kun akka inni sadarkaa kanarra gahuu fi deeggarsa godhan hedduun isaanii ni jiru. Seektarri mootummaas ni jiru, namoonni dhuunfaa ni jiru. Isaaniinis osoo hin galateeffatin bukkeen darbu. Uummanni eebba fiilmii kanarratti argaman jiraattonni magaalaa kanaa naannoo hawaasaa haamilee taateewwan fiilmii kana hojjetanii ta'uu laachuu isaaniitiif baay'ee guddaa galateeffadha. Kanatti aansuudhaan barreessaa fiilmichaa Hirkoo Hundee akkasumas immoo gargaaraa ta'ee kan hojjetee wajjiniin fiilmiin kun akka uummata kanaaf barsiisuu danda'u barnoota kennuu danda'u kan waliin hojjetan Ijaaraa Taaddasa baay'een galateeffadha. Kana malees immoo taatota fiilmichaa hundi isaanii hojii ga'ee isaanii beekanii haala bareedaa ta'een haala quubsaa ta'een hojjetanii baay'ee kana booddeerree hojii bareedaa hojjechuu danda'u waan ta'eef baay'een isaan galateeffadha. Walumaa galatti taatota fiilmii kanaa galata guddaa amma kanaan jedhamne keessa jira. Bu'aa bahii kana hundumaa ilaalcha hawaasa keessa jiru intaa jedhameetu itti yaadin ejjennoo mataa isaaniitiin amma dhuma isaaniitti gahu kanaaf isaaniitiif baay'ee isaan galateeffa. Keessumaa barreessaa fi daayirekteeraa fiilmii kana baay'een dinqisiifadha. Taatota hunduma isaanii nan galateeffadha. Hojii tokko hojjechuu gaafa kaatu bu'uura jalqaba wanti siif ta'u jira. Hojii kana keessatti bu'uura naaf ta'uudhaan haamilee walitti horree wal kakaasnee eenyummaa oromummaan keenyaa nutti dhaga'amee xiiqii godhachuudhaan aartii afaan oromoo keessatti coba xiqqoo tokko hin daballa jedhee kaka'umsa guddaana keessattuu hojii kana keessatti ga'ee guddaa baachuudhaan ga'ee adda addaa barreessaaf daayirekteera akkasumas taatee hojii kanaa bifa pirooduuseraatiin dudda isaa irratti gaara guddaa baachuudhaan hojiin kun akka galmaan ga'uuf ga'ee guddaa kan taphate obboleessa koo yoon jedheen qaanfadhu Hirkoo Hundee addatti galateeffachuun barbaada. Qaamni kamiyyuu qaamni mootummaas qaamni hawaasa kanaas namni oromummaadhaaf yaadu wanti inni addatti beekuu qaba jedhee yaadu nama umriin dargaggummaa keessa jirudha. Boriif illee dachee kanaaf uummata kanaaf akka Afrikaatti illee gumaacha guddaa gochuu danda'a jedhee naman yaadudha waan ta'eef qaamni nama kanaa jiru hojii hojjechuu barbaaddanis bifa kamiinuu adireesii isaallee barbaaddanii waliin hojjechuu akka qabdan dhaamsa kanaan dabarsaa. Sanatti dabalachuudhaan maatii koollee dabalatee uummata Dambidolloo hojii kana keessatti akka nu galma geenyuuf yaadaanis ta'ee tajaajila garaagaraa nuuf gochuudhaan deeggarsa adda addaa nuuf laatanii hojii kana galmaan ga'an addatti galateeffachuun barbaada. Galatoomaa horaa bulaa gadaan quufaa gabbinaa galatoomaan jedha. Ani jalqaba kanan galateeffadhu waaqa waan danda'amne hundumaa nu dandeessisee yoonaan nu ga'e gargaaraa daayirektaraa fi pirooduuseraa ta'uudhaan hojii guddaa hojii kana keessatti hojii gahee guddaa kan taphate Ijaaraa Taaddasaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan otoo inni hin jiru ta'e hojiin kun galma ga'uu hin danda'u. Salphaamatti ani Ijaaraa ibsuuf na rakkisa waan ta'eef Ijaaraan nama guddaadha. Ilma Oromiyaan bor aartii keessatti nama cimaa tokko qabdi jeetan abdadha. Dabalataanis taatonni hojii kana keessatti hirmaatan hundi qarshiin tokko otoo hin kaffalamiiniif fedhii fi
xiiqii aartii uummata Oromoo guddisuuf qaban qofaadhaan hojii kana keessatti humna isaanii, yeroo isaanii, beekumsa isaanii aarsaa gochuudhaan dadhabbii guddaadhaan aartii uummata Oromoof gumaacha waan taasisaniif isaaniifis galata guddaa galchuun barbaada. Namoota deeggarsa nu godhan hunda tarreessee fixuu hin danda'u. Garuu keessumaa uummata Dambidolloo kallattii adda addaadhaan deeggarsa barbaachisu hundumaa nu godhanii hojiin kun akka inni galma ga'uuf deeggarsa waan nu taasisaniif maqaa aartii uummata Oromootiin galata guddaa galchuufiin barbaada. Kana irratti duraan dursee karaa hundumaa kan nu gargaare Waaqayyoon guddisee nan galateeffadha. Akkasumas daayirekteraaf barreessaa fiilmii kanaa guddaa galateeffachuun barbaada. Keessumaa immoo taatota ta'anii gahee isaaniif kenname irratti kan hojjetan dheebuuf beela obsanii rakkinaaf gidiraa obsanii keessatti iyyuu jechoota mooraalii namaatti bu'an sammuu namaa kan tuqan dandamachuudhaan hamma dhumaatti obsanii hojii isaanii kan hojjetan yeroo isaanii aarsaa kan godhan. Isa xumuraa kanan galateeffadhu namoota akka hojiin kun galma hin geenyeef akka inni karaa tafuuf qabsoo adda addaa taasisaa turan baay'ee galateeffachuun barbaada. Sababiinsa xiiqii fi kutannoo cimaa nu keessatti uumaniiru waan ta'eef isaan galateeffachuun barbaada. Kanaaf dhaamsi koo inni xumuraa aartii uummata Oromoo kan guddisu numa Oromoota waan ta'eef wal qabannee aartii keenya kana guddisuudhaaf hundi keenya yoo akaanu galatooma jechuun barbaada.